السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتني فيا كيسني أرموتي يتنقابا في كباتا بيا خيسا في بيا لا بجرات لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربين كنا إسا سناسيسا إسا سجمتشيسا أبليتم تينا سورة رتأرجتنتون أرجع بيا باتي waggaa 15 kana keessatti duutee jedhee namni si dabbare firri isii gosti isii ollaan isii hiriyaan isii isiin sabbarre jirti jedhanii irraan gammanne onneen nama hundaatu madoofte obboleettiin teennaadha sabbasin qabdu laakiin lubbuun ni jirti jechaa dhageenne yaa obboleessa kiyya addunyaa fi akhiraa rabbiin si milkeessu. Akkuma ati sheernaa godhaa jettee sheersii godhanitti ergaan keenya bira ga'ee jira. Ani siidhaaf intala aadaa isiiti. Kiyyallee si bira haa ga'u. Eessan si argadha, eessan si qunnama. Nu kan yaachisee isii dhabuu kenna malee maallaqaan alataa maallaqaan damuu yookaan maallaqaan yookaan damuu san taa'uu dhabuun isii takkaa nu yaachifne. Maaliif jennaan? Isiyyuu dhabne duniyaa maal irraa goona? Yoo nama argatan duniyaaf booyan duniyaan barbaanne dubbattee jirta akkumatti dubbatte obboleessa kiyya eeyyen abbas hin qabdu haadhas hin qabdu. Iddoon itti dhalattes eeyyen asii bahaati. Namni sagalee tiyya tana dhageettan ilmaan ayyaa rabbii jalaatii sheer godhaatii lubbummaan jiraatuun isii meenuu haa mirkanaayu. Haadha abbaan isii darbanii jiran rabbi rahmata isaanii haa godhu. Laakiin obboleeyyan isii madooftee jirti, firri isii madaa'ee jira. Aanaa fi aaliin isii madaa'ee jira. Oromoo wal qabna. Gaachana gaafa rakkoo, gaachana gaafa tolaa fi lolaa Oromootii waluma qabna. Waan jedhuutu na dhibeen. الحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين.